paartiin adda bilisummaa Oromoo uummatni karaa danda'een nageenya isaa eeggachuu qaba jechuun ibsa baase. Abaaboon ofittisuu kan jedhe namnuu akka danda'een haala danda'een ofittisuudha kan jedhan. Uummati keenya barootaaf irraa hiikkachiifamaatu ture. Hidhannoon qabu kan aarsaa kaffalaa jiru kan wareegamaa jiru. Oduu biraan hojjettootni warshaa Daangotee osoo hojiitti deemanii butamanii turan 20 gadhiifamuus isinitti himna. Kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddisaati. jalqaba irratti Morookoon yeroo jalqabaatiif gara nuusa xumuraatti Ispeeniin rukuttaa peenaalitiin mo'attee darbitee jirti. Itoophiyaa Broadcasting Corporation BBC'n waancaa addunyaa Kwaatar Dohaatti gaggeeffamaa jiru dorgommiiwwan kallattiin akka tamsaasuuf kan eeyyamameef olitti tamsaasuu isaatiif adabbiitu dhaabbaticha eeggata jedhe fiifaan hirphaa gammachuu bal'isee isinitti hima. TV tamsaasni biyyaalessaa ABC dorgommii waancaa addunyaa Kwaataritti gaggeeffamaa jiru tapha hundumaa hordoftootaaf akka dhiyeessu beeksisaa turan. Dubbi himaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Idil-Addunyaa FIFA garuu dhaabbatichi taphoota muraasa akka dabarsuuf eeyyamameen olitti dorgommiiwwan gaggeeffaman tamsaasaa jira jedhe. Kunis Ethiopian Broadcasting Corporation waliigaltee FIFA wajjiniin mallatteeffame darbeeraa jedha. Sababii kanarraa kan ka'e waancaa addunyaa daawwattootaaf tamsaasuu irratti FIFA wajjiniin waliigalteen mallatteeffame addaan citeeraa jedhe. Itti dabaluunis ABC irratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaaf qophaa'eeraa jedha. Waliigaltee Ethiopian Broadcasting Corporation Federeeshinii Kubbaa Miilaa Idil-Addunyaa wajjiniin mallatteesse addaan cituu isaatiin dorgommiiwwan hafan tamsaasuun hin eeyyamamneefi. FIFAn kanaa jedhu iyyuu malee Ethiopian Broadcasting Corporation taphoota muraasa dabarsuutti jira. Jaarmiyaan Idil-Addunyaa kun dhaabbilee eeyyama otoo hin qabaatiin dorgommii waancaa addunyaa tamsaasan hordofee tarkaanfii akka irratti fudhatu ibsee jira. Ethiopian Broadcasting Corporation FIFAn akeekkachiisa baases ta'ee adabbii jedhame ilaalchisee deebii amma yoonaatti hin kennine. Namoonni biiliyoonatti lakkaa'aman dorgommii Kwaataritti gaggeeffamaa jiru karaa foddaa televezyiinii hordofutti jiru. Torban darbee guyyaa roobii akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 21 bara 2015 hidhattootaan kan butaman hojjettoonni warshaa simmintoo Daangotee qarshii guddaa kaffalanii gadhiifamuu BBC'n odeeffate. Hojjettoonni kun ganama gara hojii bakka galtee warshaaf bahuutti yeroo adeeman ture kan konkolaataa keessaa qabaman. Hirphaa gammachuu. Qondaalonni kaampanii Daangotee lama BBC'n dubbise hojjettoonni 37 butamuu fi isaan keessaa 20 gadhiifamanii akka turan BBC'tti himanii turan. Kan hafan 17 garuu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuun butamanii akka hafan ibsani. Haa ta'u malee dhuma torbee darbee eega butamanii guyyoota muraasaan booda hojjettoonni butaman gadhiifamuu BBC'n odeeffateera. Hojjettoonni kunneen qarshii 300 hanga 500 kaffaluun gadhiifamuu BBC'n odeeffate. Dhimma kanarratti gareen mootummaan galmee shororkeessummaa jala galche waan jedhe hin qabu. Himannaa akkanaa garuu kanaan dura waakkataa ture. Dhimma butamuu fi gadhiifamuu hojjettoota kanarratti mootummaan waan jedhe hin qabu. Torbee darbee garuu dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa gareen kun garee saamicha irratti bobba'edha jechuun himatanii mootummaan marii akka waliin hin teenye ibsaniiru. Namoota butanii qarshii gaafachuun bakkeewwan Oromiyaa hidhattoonni socho'anitti babal'ateera. Jiraataan BBC'n aanaa Ada'aa Bargaarraa dubbise aanichatti waanni akkanaa irra deddeebiidhaan raawwatamaa akka jiru dubbatan. Hojjettoota warshaa Daangoteen alattis hojjettoonni warshaa biroo waanni akkanaa isaan quunnamee akka ture kanaan dura gabaafamaa ture. Warshaan simintoo hojjettoonni jalaa ukkaanfaman kuni magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee irraa gama lixaan kiiloomeetira 90 gaditti argamama. Gidduu nama oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Tokkummaan paartiilee mormituu Sudaan kibbaa paartiilee 10 of keessaa qabu mootummaan hokkara naannoo boba'aan badhaatuu taate Apparnaal gidduu galuun akka tasgabbeessu gaafatan. Gareen dhukaasa dhaabuu biyyicha keessaa waliigaltee nageenya dhukaasa dhaabuu mallatta'e hordofuu humna waraanaa biyyaalessaa fi humnoota mormituu gidduu naannoo Faashodaa fi Maayuut jedhaman lolli haaraan jiraachuu himeera. Walgahiin baha Deemokiraatik Koongoo nageenyatti deebisuuf gaggeeffamaa ture waliigaltee nageenyaa hedduun mallattaa'uun xumurame. Walgahichi hidhattoota duraanii naannicha keessa socho'an hidhannoo hiikkachiisuuf deeggarsa maallaqaa guutuu gochuu fi sagantaalee tasgabbii uumuuf gargaaran diriirsuuf mallatteessuun xumurame. Marii nageenyichaa kan mijeessan Uhuru Keeniyaataan hooggantoota garee hidhattoota hunduu waraana waggaa 20 oliif turee xumuruuf qawwee lafa kaa'uuf waliigalaniiru jedhan. Dinagdeen Afrikaa kibbaa osoo hin eegamin kurmaana kanatti dhibbantaa 1.6 guddate. Kun xiinxaltoota dinagdee kan raajeeffachiise yoo ta'u aannisaan biyyattii keessaa yeroo adda citaa turetti ture. Guddinni dinagdee kun kan galmaa'e.
Kaa'ittaanutti yoo ceenu rakkoon nageenyaatti bana lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu keessatti mudate namootni nagaa hedduun ajjeefamuu fi buqqa'uu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hime. Koomishinichatti Daayirektarrii qorannoo fi hordoffii mirga namoomaa naannoo kan ta'an obbo Imaad Abdulfatta haleellaan sabarratti xiyyeeffatee gaggeeffameera jedhan. Qaamni hidhatee socho'u kamuu namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu hin qaban kan jedhan obbo Imaad mootummaan nageenya lammiilee akka eegsisu deddeebisnee gaafachaa turre jedhan. Haleellaatti bana godinaalee lixa Oromiyaa keessatti raawwatan irrattis gaafadheera. Taateewwan naannoo sanitti ta'aa turan yeroo dheeraadhaaf hordofaa turre dookumentii gochaatu turre akkuma waliigalaatti kana san jechuun osoo hin barbaachisin lammiilee nagaa garaagaraa irratti miidhaan qaqqabuu isaati kan quba qabnu. Kanaan duras miidhaawwan wal fakkaataan qaqqabaatu ture garuu kan kibba kanaa wanti adda godhu hammeenyummaan isaa fi babal'inni isaa baay'ee kan dabare ta'uu isaati kan quba qabnu. Dhimma kana mootummaaf kaastanii ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatu akka dhaabbatuu fi nageenya uummataa akka kabajamu wanti hojjettan ni jira. Egaa kun waan uummataaf ifa ta'edha natti fakkaata. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa irra deddeebiidhaan haala walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti dhalatee lammiilee nagaa irratti miidhaa akkamii akka geessisaa ture ifattii fi bifa ifa hin taaneen deddeebisnee mootummaadhaaf kaasaatu turre rakkoon kun sadarkaa kanarra osoo hin ga'iin ammas sanuma gochuutti hin jirraa jechaadha amma dandeenye. Tole walitti bu'iinsi kun sabarratti kan xiyyeeffate ta'uu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa quba ni qaba. Gara Wallaggaatti uummata sabaan Oromoo ta'antu hedduun isaanii akka ajjeefamanii fi qeerraatti buqqaanii kan dhageenye irratti immoo gargaarsa gahaanis dhaqqabaa hin jiru. As keessatti ragaasiin qabdan maalima? Gaatii nuti battala sanatti iddoo sanatti hin jirru haa ta'utti garuu odeeffannoo akka waliigalaatti qabnuun maalidha ajjeechaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate kuni bifa sabaan namoota taargeet godhuun akka jiru gama hundaanuu akka jirudha nuti odeeffannoo qabnu kan argisiisu iskeeliin isaa haa wal caalu malee jechaadha. Haa ta'utti malee akka biyyaattis akka uummataattis koonsarniin keenya guddaan kanaa miti kan ta'uu qabu ilmi namaa kamiyyuu ilma namaati nuti ilma namaa kan ta'e hundaafuu dubbannaa dhaabbannaa jechaadha. Kanaafuu lammiin kamiyyuu kan ajjeefamu nyaachisuu qabaa irratti mi'aaddessuu qabaa jechaadha. Bifa sanii kan nuti ilaallu jechaadha. Tole qooda fudhattoonni as keessatti eenyu faati? Egaa akkuma silas kaase nuti wantoota godinoota Wallaggaa keessatti qofa osoo hin ta'in iddoowwan walitti bu'iinsi ture Oromiyaa keessatti iddoowwan biroo irratti hordoffii yeroo dheeraatti kan gaggeessaa turre. Walitti bu'iinsa kana keessatti adda dureedhaan kan qooda fudhattoonni waraana adda bilisummaa Oromooti godinoota Wallaggaa kanneen keessatti ammootu dabalataan kan hirmaannaa qabu hidhattoota saba Amaaraatti dabalataan ammoo kan jiran hidhattoota waraana mootummaati jechaadha. Konflikti kana keessa kan jiran adda dureedha. Wanti amma kaafamee ol jabeeffameetu himamaa ture kun bifa garaagaraatiin yeroo dheeraadhaaf raawwataatu ture. Namoonni saba isaaniitiin taargeet godhamaniitiin miidhaan irra gahaa ture, ajjeefamaa turani, qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqifamaa turani. Haa ta'utti garuu yeroo dheeraadhaaf xiyyeeffannoo akkasii hin arganne dhimmicha deemee sadarkaa kanarra gaheera jechuudha. Hayyee gidduu kana miidiyaa hawaasaarra kan deemu ajjecha suukaneessaa tokko argaa turre koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa wantoota akkasii kan argeera xiqqoo ishee kan namatti hin tolle namummaarraas kan ba'ee namoota ajjeesanii kan morma kutanii baatanii deeman akka injifannootti ibsan wantoonni akkasii jiru kun seenaa Itoophiyaa keessatti argames dhagaames kan hin beekne. Egaa nuti akka nama dhuunfaa tokkotti wantoota akkasii arguu dandeenya. Haa ta'utti garuu wantoonni sun qabatamatti haala akkamiitiin raawwatamanii eenyutu raawwate namni gochi sun irratti raawwatame eenyudha kan jedhu amma iddoo sanitti waan hin jirreef adda baasuu hin dandeenyu. Kuni kana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Haa ta'utti ilmi namaa tokko bifa kamiinuu haa ajjeefamuu isaa kan hin malle yoo ta'e ajjeefamuu qabudha.
Wantoonni kana caalaas hammeenyummaa qabaatan biroos meebii miidiyaatti hin baane malee raawwatamanii jiraatuu malu. Naannoo sanitti nuti waan hordoffii seenarraa wantoonni arginu tokko hammeenyummaa wantoota raawwatamanii kan kana caales ta'uu danda'u. Haa ta'utti garuu wantoonni tokko miidiyaatti bahanii mul'atan jiru. Wantoota san nuti ta'anii jiru moo hin taane kan jedhus adda baasuu hin dandeenyu qabatamatti iddoo sana hin jiru. Taargeet gochuurraa namoota siivilii taargeet gochuurraa of qusatuutu irra jira akkuma seerri idil-addunyaallee dirqama kana kaa'aa waan ta'eef jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee federaalaa ajjechaa lammiilee irratti raawwate jedhame kana ilaalchuun ibsi kennan hin jiru. Gama biraan ABO'n uummanni waan danda'een nageenya isaa eegsisuu akka qabu ibsa baaseera. Haleellaa tibbana uummata nagaa irratti gaggeeffamuun 60,000 qeerraa buqqisee fi namoota baay'ee lubbuu galaafate kan balaaleffate ABO'n uummanni of tiksuu akka qabu dhaame. Dubbii himaa paartichaa Lammii Gammachuu waa'ee ibsa kanarratti maal akka akeeku gaafadheera. Ibsichi ifa galaadha. Kan nuyi ibsa baasnes akka nuyi ibsa baasnu kan godhe haala Oromoon keessa jiruu fi haala Oromiyaan itti jirtudha. ABO'n of ittisuu kan jedhe namnuu akka danda'een haala danda'een of ittisuudha kan jedhan. Kun immoo ifa galaadha. Inni jedhessa kanaaf uummati keenya barootaaf irraa hiikkachiifamaatu ture. Hidhannoon qabu kan aarsaa kaffalaa jiru kan wareegamaa jiru. Kan ajjeefamaa jiru namoota meeshaa maleeyyiidha. Lakkoofsi torbanoota lamaan kana keessa Oromoon nagaan kan mana isaa jiraatu meeshaa maleessi kan inni meeshaa hidhannoo jechuudha. Meeshaa hidhannoo maleessi kan inni wareegamaa jiru qeesaa irratti ajjeefamee abidditti qabsiifamaa jiru waan isaarratti lafa isaarratti qeesaa irratti malee waan namaa qe'ee namaa dhaqee dhaabbatee yookaan kana ormaa barbaaduu miti. Kanarraati immoo waan danda'een uummatichi of ittisuudhaanii ofaa baraaruu kan jedhudha nuti kan ibsa keenya keessatti baafne jechuudha. Gama biraan dubbii kana yookaan waraana kana hammeessuu hin danda'u yoo uummanni uummata irratti ka'e yookaan walirratti ka'e. Uummanni uummata irratti ka'uu hammeessuun uummanni of eeguun hammina qabu hin qabu. Inumaayyuu qeesaa irratti qe'ee namaa dhaqe miti. Of ittisuun immoo mirga uumamaati. Har'a bakka galmaa dhabee uummanni keenya kan buqqa'ee hin beekne buqqa'ee sakaaniifuu golbaa kan ta'aa ture. Har'a immoo rakkateeti yeroo uummatichi Oromiyaan golee Oromiyaa hunda keessatti waraanni irratti labsamee yeroo inni itti manca'aa jiru yeroo inni itti lubbuu isaa dhabaa jiru jira. Kanarraa immoo of ittisuudhaan yoo waraanichi yookaan immoo haalichi inumaayyuu ni babal'ata jennu of ittisuu dhiisuudhaan inumaayyuu babal'ata. Mootummaan uummata tiksaan jiru amantaa jedhu qabdu. Kun yeroo adda addaa deebinee maal dhibdeedhaan hojiin mukni aangoo harkaa qabu ibsoota keenya adda addaa keessatti kan aangoo qabatan uummata ittiin baraaruufidha malee uummata ittiin ajjeesuudhaa fi dantaa siyaasaaf jedhanii waraana irratti bansiisanii ta'uu hin qabu jennee jala murree yeroo adda addaa deebine. Poolisiin Oromiyaas hedduun akka wareegaman himama. Adda baasuu hin dandeenye malee miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti dhimma kanoo quba qabdu tarii mootummaan gama uummataa siin gorre yookaan uummata nagaa tiksaan jiru jechuuf ka'umsi keessa maal jedheen? Mootummaan gama uummataan gorre kan jedhaa jirru nuti humna addaa aantummaa uummataa agarsiiseera ta'uu danda'a. Garuu humnumti addaa immoo yeroo inni itti wareegamaa jiru dhagaa jirran sooshaal miidiyaa fi karaa adda addaa. Dhumarratti oduuwwan muraasan sinitti hima poolisiin Jarman baqataa Eertiraa kooluu galtummaa gaafatee ture barattoota 2 waraanuun tokko ajjeesee tokko madeessuun shakkame to'annoo jala oolche. Poolisiin akka jedhetti barattoonni lamaan umuriin isaanii waggaa 13 fi 14 ta'an yeroo waraanaman gara mana barumsaatti deemaa turan. Oduu biraatiin immoo